Jirra jirtu hordoftoota Hannichoo Oro Tube akkam nagee qabdanii jirtanii nashaata isiniin jecha arragaa YouTube asiirratti piraankii addaa qabannee dhufnee jirra. Piraankiin kun gaa pirankii ajaa'ibaatiin dalagamnee jechuu ni dandeenya. Pirankii shayxaanaati jechuudha. Shayxaana takka immoo siirii warra siirii laal libaanatti buusee korbeessa qalii maarreen sii godhaa mitiqishoo godhi miraqqishoon sii godhaa warra sanirraa dalagu deemna. Eenyu shayxaana takka warra siirii san eenyu godhachuu deemna jadiidii. Niin fakkaadhan leenjiinii maaliif na filtan injiinii hin fakkaattu. Ono laal manallee mana wantaa goonee laal akkanatti dhiiga goonee amma isa yoo tolchina eegasuu tokkoon laalasis laal ujarrii waan akkanaa tana fayyadama laa killee lafee innaa libaanataa ono akkana ni fayyadaman waan fayyadan ono akkana laal sirraatti qinyee jirra deroo deemtan ta'e oolumaa siin jaa akkana ma ibiddi waa sii godhu tokkotti akkas gaa daawwattoota keenya piraankiin kun eenyurra dalagamuu diimaa jechuun keessan gaafii keessan yoo dhufanii maarkanoonni itti dhisnu nama qaba taniin jiru namni kun dhugaa osoo tatteenyee haasoo jiruuti nuu sharxate muudii nurra qabate maal jee anarra pirankii daleeydan guyyaa isin piraankiin irra daleeydan waanumaan nyaadhee dhuguufuu hin qabu jayee sharxeen Huseen sababa san irratti pirankii akkanaa kana jechuun finnee dhufnee jirra. Haa fakkeessinu gaa. Haa tolchinu amma jadiitti. Egaa daawwattoota keenya amma waa hunda fixannee jirra saanii si itti ballamte saatu manama saamee qaratti. Amma fakkaatee. Bakka amma dhufa dhiyaattee jirti. Reedii kaameeraa dhooffanneetuma achi booda eegaluudha. Isin dhuftu kaameeraa nu dhoofsaatiin eegganna akka tasamaa nu dhufte amma kaameeraa. Haa amma laal amma. Egaa fiidiyoo daawwattoota keenya amma laal daqiiqaa 30 ol teenyee eeguu jirra fiidiyoo mummurri jirra jidduu kataa'u jirru hunda. Garuu hangasuu kaameeraa dhooffannu bakka. Amma dhufa dhiyaattee Bar garuu isin sa'a 8 jettan amma boo sa'a 8 fi daqiiqaa 40 deemnaa bar. Wallahi. Ambar fuullina itee yaa'una. Bakka amma reedii agoonu bakka kaameeraa dhoofsinu kottu. Baas. Hayi kabajamtootaa fi daawwattoota keenya amma tana dhufuu jirti geessee jirti kanaaf isii fudhannaa
Hanqa qopheetu muraatti nu waliin turaadha. Amma pirankii ajaa'ibaati. Nu waliin tura. Bye. Ifama bal'inni dia salee ture arratti fayyadu ifama. Hai, mau dimana tiba-tiba? Kira dah kah? Hai, sini.
شيطان أنا ما كمل والشيطان ما تكلم Boza! Frank! Frank! Yes! Madam long way. Hai ka kami. Daw niya. Wala. Namni prank gore kulan ida. Jadi, ano syaitan? Anamit. Wala kulli prank. الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله والله إنتاني كم والله لازم لا كلامي تمام ركونغو بغنا راتريدا فرانكي وانا كنا شيطان تبچو يقال تريمي وان شيطان هاتين ركونغو Hai ka kabajamtu ta'i daawwatu ta'e nyaanno kullee prank goone jira shayxaanni keenya isii biroo kutee isii biroo kutee wallahi jadidaanallee rifachiisee jira anallee rifachiisee jira hedduu rifadhee gisee akkas godhatu Sodaadhee jira. Akkana gaa pirankii ajaa'iba kuulanii maraachini amma boodan dagattu. shayxaanni keenyallee nu shayxaana goone godhamne warra pirankii addaa sanuu gochee jirti Hannaa fi Jaaffeen prank na godhuu hin dandeenye. Pranki Jaaffeen si godhe na godhuu hin dandeessu itti jirti. Naaf Jaaffeen immoo wal taaneeti arraan tana nooyisii maraachine jira. Guyyaa mana keessatti nyaasaa turre maal jechaa turte? Yoo isin pranki ammallee nan goone eenyu tana barra ka shorroytu. Pranki Jaaffeen raggoote ana godhuu hin dandeessu. والله يا جديد أنا سامي تمام ركونغو شيطان ولا Akka malee taatee jirti. Anuu jadidi na rifachiisee ture haa. Anaa na rifachiifte wallee anu fiigu. ammaan kana dhiifama isiniin godhu dhiifama isiniin godhu Maali? Maali sharti isin nu seene. sharti isin naa isinii Siitu bar. Yoo na gootan laal na godhaadha yoo na gootan. dhiifama isiniif hin godhu Niinumaanuu kanaa kanarra deemu. No. waniin isin shayxaan No waan isin shayxaan. waan akkana maa hojjettan asalammee naa hima Maal namni kaan sirra dareenu. wanta Akkam goote jedhi. Fuula akka. Ijazanitti godhi ijazanitti godhi. Amma dhiifama nu godhi. Waa meeqa caccabsite. Jimni bana. amma isaa haayi na caccabsitanii na fixanii osoo lafarra na tumtanii haayi Kanaaf gamma dhiifama nu godhi jedhiti. Hin gaafatin adiifama. Dhiifattee jirti. Dhiifama gaafachuu qabu. Oduutii fi baqaanee irra dalayni. Gaafachuu qabu dhiira taatu dhalaa taatu qabarachuu. Qabalachuu. ani maan kafaladhaan akkaan itti kafaladhu Si intala jaani qabaradhu. Si intala jaallatu. eenyurraa hin kafaladhe Isirraa fudhatu. qofaani siidhaan saduu bara akka itti bara Anu na rifachiise Maal si wallahi. fakkaata dhugaa isiin tun maali gisee akkam maali eessa mana akkam nu fiddee mana akka maa sammuu si daddagaa. siirii bas ni jiraami siirii natti hidhu nafitti moo arra na jijjiiranii gantaam nafitti bas dachii fi samiin nagaragalte arraba woon gayyan jiru takkii asumatti dhawwaalama takkii haalaas dachii fi samii kuban garuu akkas ta'uun haaraan wallahi laazim Prankiin keenya kana fakkaata ture. Akkatti waan biraalee nun jechuu dandeessanii. Shartii teenya guutanne. Nuti waanuma isirra waan isin nun falmite waanuma isin nun falmite galmaan ga'uu barbaanneeti. Kanaaf isin an shartii fixannee jirra. isin isaan Ciao, bye bye. Prankiin irratti